قلته أرشيدان الرا ترجمي نسري كان كسبرا بسم الله مكا قفت قلته ربي مرتين هندا هرك ساداته الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفون أكم جرتو هردفتو تناتو ولو يوتيوب جرى جرتو بقر دي بنقرة channel كيا إذا تلسن بجا أكم جرتن كقالوان إلمان أورمو كنم بيعلاف بيا كيسة دل الدنيا هند كيسة نجني كيا كان كوجب جلالا سن هذا كوجبة إجا أكو بي كوجبة ده تربان كان كيسة وان أديماتي جرو وان أكان نما أجايبو وان أكان نما أجايبو baay'ee nama gaddisiisu jechuudha dhugaa yoo dubbanne haa ta'u malee waa hundaafuu galanni rabbiiti rabbiin mee biyya keenya kana tolcheetuma karaa kanarraa foora nu haa fudhachiisu yaa wallaahi baay'ee takka nama gaddisiisa gammoojjii Itoophiyaa keessaa jalqabee Dirdaarraa jalqabee haga Jibuutii gahan nama meeqatu dhuma gammoojjii meeqa keessa deemanii akkasuma immoo bahar jechuudha Yamanii fi Jibuutii tana jidduu jirtu jechuudha tanarratti dheengatta akkatti dooniin galabatamte jechuudha galabatamtee namoota baay'ee akka du'e nama 20 olii kan dhabneetii jiru jechuudha haa ta'u malee ijoolleen dheengatta galabatamte sunilleen irra baay'een ijoollee Oromooti guutumaan guututti nama 20 dhabneetii jirra ammalleen laal Jibuutii kanarraa jalqabee yeroo haga bishaan bira gahan jechuudha baraa kana keessatti nama meeqatu du'a guyyuurra dhumaatii oolan baraa kana keessatti nama meeqatu du'a kanarraa nami hafe jechuudha nama takka nami garii karaa kanatti dhumaatuma deema kan miilaan deemu sunuma dhuman haa ta'u malee ammalleen kana yeroo darban bishaan kanarra yeroo darban barhaa Yaman keessa huduuda irratti akkasuma namoota baay'ee kumaatamaatu dhabneetii jira jechuudha ijoollee kan biyan kan waliin guddan akkasuma immoo ijoollee meeqatti kan huduuda irratti dhabneetii akkatti jechuudha taa'aatii jiru jechuudha ijoollee meeqatu huduuda irra dhumuutii jira uummanni kuni qaama jechuudha dhimmi ilaallatu kanaan bira geessanii jechuudha share walii gootanii isinillee social media qabdaniin waan kanarratti gad baatanii yoo sagaleen taaneef ees faayidaa takka hin qabu kanaafuu isinillee gadi baatanii waan kanarratti yaada kennatu qabdan akkasuma immoo sagalee ta'uufii qabdan ijoolleen dhumte maal godhaatii jiran nama beektanii kan mana hidhaa keessa jirus galaa hin jiran yeroo qaban as deebisaatii jiran garum huduudaa yeroo huduuda irratti as deebisan asii immoo kan dhukaasa itti banan jechuudha isaanumti itti bananii ijoollee meeqaa kun kutamtee lafee isaanii caccabee kan qabrii dhabee ilaa ammaadhaa taa'atii jiru jechuudha reeffi goggogeetii qabrii dhabanii jechuudha taa'atii jiran nuti maal godhuu qabna akkasuma immoo biyya keenyaas baqannee rakkoonis nu jaluma baqatte dhiiroo nama ajaa'iba buleeyyan keenya isaan wareegamanis rabbiin kan jannataa haa godhu rabbiin rahmata haa godhuuf jenneetii du'aa magoona akkasuma immoo ilmaan Oromoo kanneen hafan warra isaanii jedhi jajjabina hawwinaaf ijoollee meeqatuun huduudarratti dhabamuutti jira jechuudha huduuda suutii kanarratti ijoollee meeqaatamii kan qeerroo meeqaatamii kan biyya jijjiiruu danda'an kan of jijjiiruu danda'an rakkoo baqatanii deeman haa ta'u malee rakkoo baqatanii deeman rakkoonis jaluma baqatte huduuda kanarratti ajjeefamaa rukutamaa akkasuma immoo hawaalaa seenanii hawaalaa yeroo seenan jechuudha dallaalota adda addaa seenanii dallaalota kanarraa tumanii maallaqa dirqiidhaan maallaqa yoo xiqqaate 100,000 ol Itoophiyaa kan gaafatamaatii jiran jechuudha ni agartan hundinuu keessanuu social media kanarratti ummanni keenya dararraa baay'ee keessa jira suudiin akka duraatii miti huduuda irratti namni inuma dhumaatuma jira maal godhanii achuma achitti jechuudha boombii hidhanii yeroo ati bira geesse samitti si kaasan ijoollee meeqaatami kan dhumuutti jiru nuti maal godhuu qabna ummata kanaaf sagalee taanee akkasuma akka dhimmi ilaallatu laakiin na ajaa'iba garuu ilmoon nama akkatti yeroo fixan kana jechuudha
ajaa'iba wallahi baay'ee takka nama gaddisiisa dhume ilmoon namaadhaa yoo inni agarta silaa arguun dhabdan jedhee ni yaada ilmoon namaadhaa huduuda irratti dhumte keessaa harki baay'een ilmaanuma Oromooti bari'aa jiru harki baay'een ilmaanuma Oromooti ilmaanuma Oromoo baay'ataa'u ijoolleen huduuda irratti dhumte laakiin immoo dallaalonni keenyas ijoollees gurguraatii jiran oduu akka karaan bade kana karaan badee gaafa duraadhaa si qaban yoo si qaban si gashan ala xulee si gashan 15 takka 7 takka siidhaniiti si galchan amma yoo qabamtes rakkoomanidha dhuguu yoo khalas as deebites asin saaruqaa fi rokkeeta adda addaa sitti erganii namni huduuda irratti dhumaatii jira jechuudha 7 kana keessa nama meeqatu dhume nama meeqa lakkaa'amuu hin dandeenye kan qabrii dhabeetii warra isaanii nu qaabramammoo akkam ka jedha akkasuma immoo nu dalaguu deeman jireenya ofiidhaa jijjiirratu ummanni kun hannaaf yaa'utti hin jiru jireenya ofiidhaa jijjiirratu saniif deemaatii jiran haa ta'u malee huduuda irratti ilmoon namaadhaa akka hin taanetti galaafatamaatii jiran akkasuma immoo ummannootis wanni badii qabnu tokko beektanii dallaalaadha irra baay'ee dallaalaanis maal gooti sim jetteetuma itti oofte ummanni keenya jechuudha baay'ee takka kan dhumaatii jiru gaara Suuta Arabiyaa keessatti kanaafuu rabbiin ummata keenya jechuudha warreetan wareegamanis bilayeen keenyas rabbiin kan jannata haa godhuuti rabbiin haa araaramuuf jenneeti du'aa goona wani godhan hin jiru ammalleen immoo warroonni haftan of qusadhaadha akkasuma warroonni jala wareegaman hundaafuu jechuudha jajjabina hawwina rabbiin sabri isiniif haa kennu isin jenna ilmaan Oromoo hundinuu kanarratti sagalee waliif taane wal jajjabeessine waan kana jechuudha akka dhimmi ilaalatu bira gahu godhuudha qabna jechuudha inshallah haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti an naatoo walooti subscribe like share comment godhuudhaan na jajjabeessa viidiyoo biraadha hagaan isinii qabadee dhufuttu nagaan jiraadha turtii gaarii